siif galuu dadhabee barra nu baasuu dadhabdee mi'ee ati hojii keetitti fuftee jirta jireenya keetitti fuftee jirta guyyaa lama sadii iyyitee gaddaa fi gadadoo si fakkaatee guyyaa Haacaaluun du'e iyyitee galte dhiiga Haacaaluu hin kafalan dhiiga Haacaaluu gumaa hin kafalan dhiiga Haacaaluu nama buuse seeraaf hin dhiyeeffan sanirraa madaa biraa siidaan hayyoota kee ajjeesan hayyoota kee hidhan gariin ijjeesan gariin baqate wanti rakkoo jaamu Oromoo irratti wal ga'e duba beelti irratti wal geesse dhukkubni irratti wal ga'e hidhaan sirratti wal ga'e baqachuun sirratti wal ga'e wal jibbuun sirratti wal ga'e wal qooduun sirratti wal ga'e Oromoo dammaqi ka'i hirribarraa ka'i dammaqi yoo nama muslimaa taate kana dhagaa jiraatu taate akka amantii islaamatti dammaqi xiqqoo ka'i salaati rabbii keetii way waadhu yaa rabbi naa araarami jee wayitu si kaamsee jira ukkaamaa kana keessaa bahuu qaba namni yoo wanni si rakkaa jiraatu jiraate gara rabbii deebi'i toobadhu jiruu xiqqoo tanaaf garaaf hin bitamin Oromoo dammaqi wanni siidhaan barbaadu kanaafu qabsoote hidhamtee jirtu hidharraa baafadhu Jawaar Mohaammed qofaa miti hidhaa jiru guutuu Oromiyaa keessatti dirree dhawarraa jalqabi Shaashamannee Asaasaa Wallagga Jimma Boorana naalakkaay walloo rabbi haa dubbatu waa walloo rabbi haa dubbatu silaa walloo akkanuma laaltee deemuu jirta Oromoo akkanuma laaltee deemuu jirta osoo gartuu akka naman garree osoo dhageessu akka naman dhageenye yaa walloo rabbiin waan kee haa dubbatu rabbi waan kee haa dubbatu abbo insha Allah guyyaa tokko nagayaan bultee nyaattee dhuydee biyya ofirratti abbaa taatee nama taatee nama jiraatti Oromoo Oromiyaa ka'e irribarraa karatti deebi ummata keenya hidharraa baasaa qabsoo bakkarraa dhaabde irraa itti fuufi biltsiqinnaan si sodaachaa ture amma immoo si tuffatee jira duba tuffii tana keessaa bahuu danda'uu qabna tuffii tana keessaa bahuu danda'uu qabna nuti mirga keenyaaf falmanna yoo duunees duuti sitti xiqqaate obboleessoo fannifamuun nutti xiqqaate dhugaadhaaf haqaaf du'uun mirga namaa gaafachaan jirru haqa namaa saamaan jirru qe'ee namaa dheenee nuu kannaa jechaan jirru qabeenya keenya nuu deebisa qe'ee teenya nagee nuu godha dubartii teenya gudeeduu dhaabaa obboleessoo boqoqni qofa sitti hin fakkaatin namni boqoqee akka waan nyaatee quufee itti fakkaataa jira boqoquun qofaa miti Oromoo siif haa galu mootummaan kana dura dabrees mootummaan kana dura dabre hundinuu hayyoota Oromoo ajjeesu hayyoota Oromoo dhabamsiisu hayyoota Oromoo kararraameessu hidhu kana hojiin isaa maaliif beektaa Oromoon umrii isaa akka gabrummaa jalaa hin baaneef mee namni hayyuun Oromoodhaaf sagalee ta'e dhugaa Oromoodhaaf dhaabbate mee tokko haganda keessa jiru qubaan naa lakkaa'e mee qubaan naa lakkaa'e mee moggaa mirgaa laali moggaa bitaa laali moggaa fuuldura keetii laali moggaa duubaa laali nama Oromoo tokko kan sagalee Oromoo keessatti qabu kan dhugaa Oromootiif falmu kan gabrummaan Oromoorraa haa jiru kan mana hidhaa hin jirre takkaamoo baqatee biyyaan jirre takkaamoo kan du'ee qabrii hin jirre naayim hayyuun Oromoo hangartee Oromoon qabdu arraan tana Oromoo hidhaa keessa jira nama hayyuu jaarraa tokko amata 100 keessatti akka hireetti rabbi namaa kennu hidhaa keessa jira ofii keetii ati baafachuu dadhabnaan soomana soomanee attenshina
mootummaa kana attention akkatti mootummaan kennuuf akka mootummaan dubbii isaanii tana laalee gallakkisuuf haga danda'uun lubbuu isaa baraaruudhaaf soomanatti seen. Oromoo hin callisin kai qabsoon qabsooteeti mirgi dubbachaa jirruuf mirga keenya biyya teenya lammii teenya walqixxummaaf nagayaaf dubbachaa jirra. Kanaafuu wanni ati beekuu qabdu xiyyeeffannaan mootummaan duriis ka ammaatis nurratti godhaa jiru hayyoota Oromoo qabsaawaa Oromoo qabaataa Oromoo qofa irratti kana beeki. Qabsaawaan Oromoo hidhaa jira takka ajjeefamee jira takka biyya ari'amee jira takka dhabamee jira. Hayyuun Oromoo ajjeefamee jira takka hidhaa jira takka biyya baqatee jira takka dhokatee jiraachuu jira. Kana hubadhu. Qabaataan Oromoo kan Oromoodhaaf Oromoon hin beelawin jiru Oromoon hin rakkatiin jiru eessa jira biyya keessatti mootummaan akkam godhee jira. Oromoo maaliif hin dammeene afaan kamiin si haa galchu afaan kamiin afaan kam haa dubbadhu afaan rabbiin anaa fi ati walitti nu beeku afaan kan afaan biraa yoo beete naa himi. Yaa Allah rabbiin si haa beeksisu rabbiin baaraga keessa jiru kanarra rabbi nu haa dammeessu. Rabbumaan karadha waan hin godhuun qabu ka'ii nama ajjeesisin jechaan jiruan callisuun kee gabrummaa amata dhibbaa ifirratti ragaa baasaa jirta. Ilmaan keenya irratti gabrummaa dhaalchisuudhaaf murteeffattee jirta yoo ka'uu baatte. Rakkoon as deemaa jirtu rakkoo guddaa. Nafxanyaan caasaa jalaa gubbaa qabattee jirti handhurfattee jirti phiphi janna malee keessi dubbiin siif hin galle. Phiphi namni harkaa guduunfee qabu sirna nafxanyaatii fi nafxanyaatu jalaa gubbatti wal ijaaree keessaa fi alaan qindaawee biyya san gabrummaa umrii teenya nuti keessaa ba'uu hin dandeenyetti nu galchaa deeman. Ka'ii falmadhu ka'ii baafadhu. Guyyaa 5 keessatti Oromoon hidhamtoota hoggantoota Oromoo laafatti jennee eeggachaa turre jee. Namni qondaala qaamni mootummaa kan biltsiginnaadhaa guddaan akkas jee sitti hin kijiboon. Guyyaa 5 keessatti Rabbii gaditti ani Oromoon qabaa jee barjuwar. Rabbii gaditti ani Oromoon qabaa jee bargaraa murate abdii dhabee barama. Amma kanaaf wanni itti gootu qabsoo akkaataa itti gootu anaa siisitti hin himu ni beektaatu narra beekta dammaqi. Mana hidhaa gurmaa'e hoggayyuu guyyarraa dhaqii gaafadhu takka achii qabsoo itti fuuf. Amma wanni nu rakkaa jiru intala Baqqala Garbaatii fi obboleetii Juwaarii fi maatii Abdii eenyu Shamsuddin kanannee numaatuma hidha deddeebuu jira. Kanneenu ifi nama garii hiriyootaa fi namoota gartee garaan dadhabee achi dhaqaa jiru malee hay qabsoo Oromoo maatii 2 fi 3 qofatti galchite Oromoo deebitee harka marattee isaanitti galchite. Eenyu Abdii Raggaasatii fi Jawaar Mohammadii fi Baqqala Garbaatii fi Hamzaa Borraa maatii isaanii qofaaf hidhamanii maatii isaaniitirraa hidhamanii isaan qofaatu dirqama qaba achitti deddeebi'u. Isaan qofaatu qaba sagalee dubbatanii halkanii guyyaa sagalee ta'u. Yaa Oromoo. Keenas asumaan dhiifamaan tiraapsu godhe sila kan luba Tamasgeen dubbatantu jira. Abbootiin gadaa Maqalee deemanii abbootiin jaarsoliin biyyaa Oromiyaa keessaa Maqalee deemanii uummata achitti beela'aa jiru gargaaraa turan jedhan. Haga irratti komiigaa hawaasa keessaa ka'uudha dubbachaa jiru. Gama kanallee akka ergaa nuu dabarsitan barbaanna abboota amantaaf abbootii gadaa biyya keessa jiran jaarsota biyyaaf isaaniif illee akkasumas waldaalee hawaasa Oromoo addunyaa kana garaagaraa jiran kana keessaallee kanallee akka itti dabaltan barbaadeen dhiifama gidduutti. Galatoomii Oromoo dhugatti waan garaa nama gaddisu
Oromoon qaama Itoophiyaa keessa jira malee waan takka illee akka harkaa hin qabne nutti mul'isaa jirtan. Qaamaan Itoophiyaa keessa jirtan malee nuti illeen ifirraa bar dhugaa isinii amma nutii fi isin garaagarummaa keenya illee wallaaleen amma warri ala jirrus achi jirrus tokko taanee bar akkuma keenyatti isinis ifirraa nuti amma sila achi jiraannes akkanuma taanee jechuun na dhaggeeffame maali? Wanni jaamu ummanni nafxanyaa lafa lafetti wal dhaalchisu jira. Lafa walii kennu jira. Biyya walii kennu jira. Biyya walii dabarsu jira. Waan takka harkaan qabnu Oromoo. Sunsani dammaqi takka. Lammada gaafa juntaa wayyaaneen mootummaa waliinuu araara buusna jettanii kaatanii achi dheexan. Juntaan ifirraa isin ari'ee isin deebise dhumneetuma banna malee mootummaa kanaa waliin nuti waliif hin galluu jee juntaan. Waan tokko isin himu. Waan tokko waan jechuu raawwatu jira. Juntaan wayyaaneen ifi biltsiginnaan dachii fi samii anaaf akkaan hubadhetti akkaan xiinxaletti akkami jee. Juntaan takkaa wayyaaneen waggoota 7 waggoota 8 booda Oromoo ifatti bahee ajjeesuu eegale. Sanuu dhoysee ajjeesa malee ni dhabamsiisa malee Oromoo guyyaa adii akkanatti mataa rasaasa keessa dha'u mootummaa biltsiginnaa ifin jiru qofaan argeen. Wayyaaneen uummata keenya akka malee fixe. Sheekota akka malee fixe. Uummata muslima akka malee fixe. Uummata kiristaana akka malee fixe. Kan Oromoo kan waaqeffata dirree inni itti waaqeffatu deemee rasaasaan kan halleeyyatti fixe boodarra inni illee halleeyyatti duume duba. Dhaggeeffadhu. Oromoo bakka inni itti deemee sagalee ta'uudhaaf waaqeffatu jiru. Ayyaana irreecha irratti halleeyyatti guuree fixe wayyaaneen. Akka hantuutatti inninis halleeyyatti dhume. Kanarraa biltsiginnaan barachuu dadhabde. Arra mataa keessa nama dhoyitanii nama ajjeesaa jirtan. Galatni kun hin turu. Galatni kun hin turu. Hiriyoottan keessanirraa baradha. Mallasaarraa baradhu. Namoota hallayyaa keessaa goda keessaa guurtee ajjeesse sanirraa baradhu. Namticha fuutee sijaaraa si dura taa'ee sijaaraa arsulal kaleessa sijaaraa isaa namni afaanitti isaa qabu. Arra sibira ta'e akkanatti dulloomee namticha yoo akkam fagaate yoo jiraate rabbi beeka amata 2-3 booda rabbi isa beeka. Kana isarraa barachuu dadhabde. Takka abbootiin amantii aboo nuti jagnummatti isin beekna. Ummata dhugatti isin beekna. Ummata yeroo rakkootis ummata duratti bahee ummata gattee duratti oofutti isin beekna. Gaafa rakkoo ummata waliin warra dhaabbatu isin beekna. Gaafa mootummaan balleesse warra mootummatti dhugatti himu isin beekna. Haasawa gartee nuti mootummaa gara duubaatiin dubbisuu jirraa fi akkana dubbisuu jirra jalaadhe amata takka guutuu amata 2 guutuu mootummaa manuma duubaan maskootii gama duubaatiin utaaltee seentii dubbisuu jirta hagarraa. Dubbistee isin dhageenye maaliif publicly gadi hin baane? Jireenya kee ati jireenya hayyoota ulamaa sheekota si dura du'an sanirra jireenya isaanirra jireenya addaati. Ati daabarraa uumamte ati hin duutuu qoy. Du'a 2 maaliif du'uu filatte? Jiruun duute dhugaa saniis du'uu maaliif filatte? Du'a 2 maa filattan sheekota? Ustaazota, qeessota, manguddoota, abbootii gadaa osoo lubbuun jirtanii maa dhumtan? Gaafa eebbaa qofa dhuftanii nu eebbisuu ni jaalanna. Garuu guyyaa eebbaa qofa nu eebbisuun keessan bu'aa maal qaba? Yoo guyyaa gaddaa dhuftanii rabbiin of hin kadhanne, yoo guyyaa gaddaa gabbaatanii ummata keenya hin tasgabbeessine, ummata keenya duratti hin oofsisne, ummata keenyaaf sagalee hin taane, maali guyyaa nuti dhumnee, cabnee, baynee, dhawamnee, bilisummaa rabbiin nuu kenne dhuftanii nu eebbisuun bu'aa maal nu qaba? Guyyaa san kootii uffannee, areeda tolfannee,
saffaa duraa teenye maal nu qaba ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam abbo Umar ibn Khattab bar halkan keessa dhaabbateeti halkan keessa deemee eenyu beelaan jira eenyutu rakkoo qaba eenyutu jaarsii bira hin jirre eenyu jaarsii rakkaa jira dubartii tantutu abbaa manarraa du'e dubartii tantu abbaa manaa waliin jira ta rakkoo qabdu rakkoo isii raashina fiteefi yoo abbaan manaa isii fagoo jiraate imala jiraate gali je'ee mana galchaa tureef nuti abbootiin warri amantii hoggannu barsiisuu qofaa teenyetuma waan barsiisnu hojiidhaan yoo hiikaa hin deemne maali manguddummaa mootummaan kun isin dhaga'aa hin jiru isin didee jira maaliif gabbaatanii dirree irratti hin saaxille ummanni isin dhaga'a sagaleen teessan sagalee guddoodha mootummaan isin sodaata aangoo qabdan tana yoo ammatti hin fayyadamne gaafa nuti dhumne maal nu godhuu deemtan gaafa oromiyaan dhabamte maal nu godhuu deema aangoon teessan kirizmaan keessan kun maal nuuf godha hireen ati qabdu aangoo teetti fayyadamuudhaaf aangoo rabbiin uumamaan sii kan shuumama rabbiin uumamaan si shuume yoo arraan tan ittiin fayyadamne yoom nu fayyada callisuun kee ummata mootummaa kanaaf gaachan akka ta'e beeki callisuun kee mootummaa kanaaf irri akka ta'e beeki sagaleen kee mootummaa kan akka shororkeessu beeki mootummaa kan akka sodaachisu beeki mootummaa kana biratti akka gartee dhiibbaatti godhu beeki uumamaan rabbi sagalee sii kenne sagalee rabbiin si keessaan ummata dubbadhu sin jee dubbadhu sagalee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kana keessatti dhageettii sii kenne itti fayyadami paawara namni sirraa fudhachuu hin dandeenye rabbii qofa malee rabbi sii kenne san irraa bu'eetiin jira obboleessa koo. Gaafilmaa wal fakkaataa fi gaafadhaa haala hayyoonni Oromoo keessa jiran keessumaa yeroo ammaatiin wal qabatee waamicha birmannaa lubbuu hooggantoota Oromoo baraaruu waan jedhu waldaalee hawaasa Oromoo abbootii gadaa jaarsota biyyaaf gaggeessota waldaalee amantaa kiristaanaa islaamaa waaqeffataa ta'uu kan amantaa Oromoon qabu hundaaf akkuma waliigalaatti hawaasa Oromoo bal'aa biyya keessatti biyya alaa jiru dheeroo fi qarree Oromoo fi gama keessaniin hayyoonni Oromoo ergaan akkasumas hayyoonni Oromoo keessumaa kan abboota amantaa akkuma waliigalaatti ergaa kan dhaamsi dabarfachuu barbaadan yoo jiraate akkasumaan carraa kana isinii kenna galatooma lubata maskee. Galatoomi Tasfaayee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa haalli amma keessa jirru baay'ee miira nama tuqa. Yeroo ammaa ustaazi keenya dubbatu an baay'een gadde kan hin gadde maanni uummanni Oromoo uummata amaanaa nyaatu hin turre. Beekaasaa, ogeessasaa, qabsaasaa lubbuudhaaf jireenya isaa isaaf kenne miti namumti karaa adeemaan tokko illee imaanaa qodaa mana itti kennee adeeme imaanaa sana qabee abbaa isaatiif kan eegu nama imaanaa hin nyaannedha. Kun aadaadhumaanii aadaa uummatichaati uummatan keessatti guddadhe. Har'a garuu uummanni Oromoo imaanaa nyaate. Imaanaa haadha Jawaar Mahaammadiin nyaate. Haati Jawaar Mahammad maal jette? Mucaa koo kana an Oromoodhaaf kenneera jettee Oromoodhaaf laatte. Carraa kanaan dhiifama gaafachuun barbaada. Imaanaa sana nyaate uummanni Oromoo har'a. Ilmisee mana hidhaa keessatti beelaan yeroo inni du'uudhaaf jiru manatti galee nyaata nyaachuudhaaf hamlee godhate Oromoon. Baay'ee na gaddisiisa dhugaan sin jedha. Mana ho'aa keessaa, jireenya ho'aa keessaa isa akka fakkeenyaatti fudhanne maleessa hundumti isaaniiyyuu uummata isaaniitiif jecha saba isaaniitiif jecha mana duukanaa keessa jiraachaa mana duukanaa keessatti lubbuu isaanii irratti yeroo isaan ofirratti murteessanii waamicha uummata kanaaf dhiyeessanii
har'a atuu dhaga'u atuun ilaalu uummanni Oromoo yeroo callisu baay'ee nama gaddisiisa qulluba. An ka warra jiranii kanaa miti. Jarri kun yennaa wal ta'anii seenaan isaanii bara baraan dubbatamaa hafa. Siidaa dhaabbata jireenya isaaniitii fi dhaabbatanii darbaniiru. Akkuma gootota Oromoo kaleessa akka Taaddasee Birruu akka Elemoo Qilxuu gootota hedduudha maqaan isaanii dhaamaa hafa. Uummanni kun garuu uummata isa amananii uummata koon amanadhee biyyatti gale jedhe. Uummata isaanii amananiiti kan isaan galan. Har'a maatii isaaniiti akkuma jedhame laafamee yeroo galamu baay'ee na gaddisiisa. Kan isaanii duwwaa immoo miti kan na gaddisiisu anaan. Waggoota 50 isaan durattis qabsaa'onni Oromoodhaaf Oromummaadhaaf jecha Oromiyaadhaaf jecha qaqqaalii kan ta'an lubbuu isaanii kan balleessan kan akka injineer Tasfaayee barattoota hedduu har'a barattoonni 5,000 ol ta'anii qabsoo waggaa 4 keessatti geggeeffame waggaa 4 Oromoo Protestiin geggeeffame qabsoon isaanii aarsaan isaanii hundumtuu akka hin taane ta'e lafti Oromoo hiramaa jira lafti Oromoo ganamaa jira har'a Oromummaa irratti bakkeetti miti kallattiidhaan Oromummaan diina wayyaaneen Oromummaan diina nuuni jedhe har'a garuu Oromummaan diina jennee hiriiruma wantuni PP waamte keessatti irree Oromummaa difeendi gochuudhaaf ba'aa jira nuyi har'a maaliif Oromummaatu salphate afaan Oromoo lafa Oromoo ta'anii biyya sana keessatti jiraachuutu lubbuudhaan jiraachuun yeroo inni itti dadhabamedha yeroon kun yeroo kanatu Oromoon callisee taa'aa jira. Kanaaf Oromoo dammaqe hin kaanu taanaan har'a qabsoon hanga ammaatti Oromoon godhe hundumtuudha jechuudha. Over the last 100 years lafti Oromoo qeen Oromoodha erga cabee kaasee qabsaa'onni Oromoodha daggala keessatti mana hidhaa keessatti mana isaanii keessatti jaarsi jaartiin Oromoodha qeerroon qarreen Oromoodha goote hundumtuudha it's for nothing qabsoon kuni qabsoo warra hidhamanii har'a mana hidhaa keessa nyaata lagatanii taa'anii miti it's beyond them kan isaaniin akkas godhe kooziidha koozii Oromoo dhimma Oromooti isaan kanaan balaan irra geenyaan dhugaa isaanii qabataniiti kan du'an kan du'e nuyi lubbuudhaan atu jirru kan imaanaa isaaniitii fi kan warra darbanii nyaannetu nutu utuu lubbuudhaan jirru duuna isaan gootummaadhaan darbu kanaafi it got to be stopped warra biyya keessa jirtanii ani kaleessa wajjiniin nyaachaa turani kan nama dhibu mana isaanii keessatti suuraa wajjiniin ka'uudhaaf konkolaataa isaan ittiin deeman dudduuba ba'anii lafa isaan dhaqanitti hundumaatti waamicha waamaan kumaataman where are you today yeroo isaan isin waammachaa jiran yeroo nagaa duwwaadhaa kan nyaataaf wajjiniin dhiyaatan yeroo hiriiraa duwwaadhaa kan walii wajjiniin lafa dhiituudhaaf dhiyaatan har'a atuu nyaata hin nyaatin torban tokko ol ta'anii lubbuun isaanii qaamni isaanii kun yeroo inni dadhabu namoonni dhukkuba qaban remember dhukkuba qabu jarri kun balaarra yeroo isaan ga'an cal jettanii mana keessanii nyaatu kaleessa warri wajjin nyaattan kaleessa warri wajjin dhuddan konkolaataa keessa wajjin yeroo deemtan warri hoteela adda addaatti dirree adda addaatti wajjin san where are you eessa jirtu har'a borreeffi isaanii yeroo mana keessanitti dhufu biyya sana keessa adeemu iyyuun gatii hin qabu nothing gatii hin qabu har'a lubbuu oolchuun reeffa isaaniitti bor iyyuudhaaf bahuuni gatii wanta tokko hin qabu har'a lubbuu jara kanaa qabsoo uummata Oromoos du'a keessaa oolchuudhaaf uummanni Oromoo ka'uutu irra jiraata kun qabsoo haqaati qabsoo dhugaati warra biyya alaa jiraniif ani the entire Oromo community samarii darbe yeroo obboleessi keenya Hacaaluun du'e
never in the history dhugaa dubbachuudha protestii biyya kana biyya alaatti ta'e akkasii arginee hin beeku. Weeviin sun dhagaa'uma guddaa jijjiirama kana jedhamu fidachuudha yennaa baatee haamilee uummata Oromootti horeera. Har'a Minisootaadhaa kaasee hanga Waashingtanitti, Siidniidhaa kaasee hamma Biraaselsitti yeroo itti addunyaan biyya Itoophiyaa jedhamtu irratti ija godhattee gurra godhattee jirtu kanatti we have to rise up today. Har'a State Department nu dhaga'u qabna. The State Department is willing to hear. Tarkaanfii fudhachuudhaaf mootummaa danda'u mootummaa Biden har'a dhageenyeerra State Departmentitti gadi ba'ee wanta ni dubbatu. European Unioniin murtoo adda addaa dabarsaa jira. This is a time opportunity kana itti fayyadamuun nurra jiraata warri biyya alaa jirtan. Community'n Oromoodha isa guyyaa fageessitan yeroo dheeraa gootan atuu hin ta'in har'a iddoo jirru hundumaatti hawaasa Oromoo sassaabnee warri biyya alaa jirru kun danda'amnaan nyaata lagachuutu nurra jiraata isaanii wajjin dhugaan isinitti maal. Ba'uun nurra jiraata gadi ba'u iyyuun nurra jiraata ijoollee keenya kana qabsaa'ota kana keenya mana hidhaa keessaa akka isaan ba'an lubbuun isaanii akka baraaramtu jijjiiramni biyya sana keessatti hundeedhaan akka inni dhufu gochuu keessatti the entire diaspora community akka kaleessaa qabsoo kana itti fufnee geggeessutu nurra jiraata isa jedhu. Isa dhumaa namooti tarii hanga ammaatti a drop of morality jireenya keessan keessatti hafe tarii mootummaa kana keessa jiraattu yennaa taatani this is a time to speak. This is a time yeroon kuni yeroo dhumaati. Mootummaa kana keessatti sadarkaa adda addaatti kan hojjettan ummata Oromoo irratti waan ga'aa jiru atuu argitanii karaa dhossaatiin kan dubbattan yeroo sin wanta jiru hundumaa gadi baastanii haalli amma jiru kana jijjiiramu godhu. Look, mootummaan kuni like it or not mootummaa kufaa jirudha. Waraanni biyya sanaadhaa 75% kufeera. Har'a naannoon Tigraayii fi naannoon Amaaraa mootummaa giddugaleessaa humna mootummaa giddugaleessaa ala ta'eeraa jedhee ana miti kan dubbate. Mootummaa Ameerikaa keessa kan jirantu namootatu dubbachaa jira. Mootummaa sadarkaa mootummaati. So, you know, harka keessaa beera kun sooner or later. Kanaafi hanga wayyaanee illee structure yookaanis caasaa jaba mootummaa qabu miti kun. Kanaafi hundumaa caalaa nuyi haqa waan qabnuuf dhugaa waan nu wajjiniin jiruufi ummanni Oromoo yeroon kun this is a very decisive moment qabsoo ummata Oromoo keessatti kallattii halleen qabsoon godhamu hundumtu wal faana itti fufee adeemuutu irra jiraata. Adaraa akka abbootii amantii as jirrutti kunoo akkuma argitan afur taanee mana maree amantiilee idilee addunyaa dhaabileen amantii Oromoo kan keessa jiran Global Oromo Interface Council erga dhaabne gara waggaa tokko oliiti. Obboloota keenya musliimaa wajjin, obboloota keenya waaqeffannaa wajjin, obboloota keenya ortodoksii biyya kana jiran, biyya alaa jiran, warra evangelical protestantii abbootiin amantii tokkummaadhaan dhaabannee jirra. Akkuma kana dhaamsa nuyi dabarsuu barbaannu hawaasni Oromoo naannoodhaan, amantiidhaan, ilaalcha siyaasaa, tooftaa siyaasaasiin atuu addaan hin baasin wal duukaa dhaabachuuf irra jiraata. Qabsoo nagaa goona, qabsoo waraanaa goona, wajjinii jiraanna, Oromoo bilisa baasna, Oromiyaa bilisa baasna, ideological, tactical wantoota adda addaa kana dhiisuun nurra jiraata. It is a survival issue now, Oromoodhaan. Addaan baatee xixinnoo qabnu. Professional and civic organizations dhaabilee Oromoo hedduutu jira amma biyya alaatiin biyya keessatti kan dhaabatan. This is a time yeroon walii wajjiniin hojjennu tokkummaadhaan akka dhaaba amantiitti akka mana maree kanaattis bakka bu'ee yeroo darbees dhaamsuma dabarsinedha. Ajandaa tokko irratti dhufnee qabsoo Oromoo geggeessuun nurra jiraata. Yeroo baay'ee rakkisaa keessa jirra. Waaqni haqaa Rabbi
haqa nu wajjiniin jira haqa qaba Oromoon macaafa keessa seenaa dubartii Asteer jedhamtu tokkotu ture saba seerratti saba Yihuudii irratti yeroo murtoon akka isaan badan akka isaan duguugaman irratti darbu dubartiin kun mana mootii keessa jirtii turte Mardookiyaas namni jedhamu tokko gara seetti dhaqee dubartii kanaan yaa Asteer mana mootii kanaatti galtee dhaxxee mootiin kun murtoonni murteesse ajajanni ajaja kan hin jijjiirsistu taanaan ati mana mootii keessa waan hin jiruuf nan oola jettee yennaa yaadde siif wayyoo Waaqayyo saba kanaafi kan oolchu hin fidaa jedhee dubbate. Har'a warra mana hidhaa keessa jiran akkasumatti yennaa dhiistan calli yennaa jettan isiniif wayyoo isaaniif garuu Waaqayyo hiikumsa fayyina karaa barbaadeen fiduu hin danda'a. Mootummaa alaa kana itti kaasee mootummooliin keessa akka isaan lixan gochuu hin danda'a. Rabbi nan amana Waaqayyo kana gochuu hin danda'a. Saba Oromooti garuu uummata jara kana kan baasuun irra jiraatu. Itti gaafatamummaan isin irra jira. Isiniin amananii nuun amananiitu jarri kuni mana hidhaa keessatti kan isaan darbataman. Cal yennaa jenne Rabbi isaaniif hin fida waaqarraa. Waaqayyo hin fida isaaniif kan isaaniin oolchu akkatti oolchu hin oolcha. Atuu hin nyaatin taa'uu isaaniitiin illee lubbuudhaan akka isaan jiraatan gochuu hin danda'a. Isiniif garuu wayyoo kanuma duwwaa jechuu hin danda'a. Yaa ummata keenyaa ka'aa isinii wajjin jirraa isinii kadhannaa kallattii barbaanneen barbaachisaa ta'een immoo isin cina dhaabannaa kanuma jechuun barbaada Tasfaayee Galatoo. Hayyee hedduu galatooma luba Tamasgeen Mangashaa daawwattoota keenyatiin guddifnee isin galateeffannaa ulfaadhaa ibsa bal'aa akkasumas waamicha uummata keenya biyya keessatti biyya alaa bal'aa gootanii baay'ee. Daawwattoota keenyaa hooggantoota Oromoo waldaalee hooggantoota amantaalee kan Oromoo hayyoota amantaa wajjin egaa turtii gabaabaa kan taasifnedha. Seeta Naasir Hamzaa Mitootarraa akkasumas luba Saamu'eel Jabeessaa Washington diisirraa waliin turanii akkasumas obbo Baqqalaa Tolasaa Washington diisirraa sun hundumti keessan akkasumas luba Tamasgeen Mangashaa maqaa daawwattoota keenyatiin guddifnee isin galateeffannaa ibsa bal'aa nuuf kennitaniif akkasumas hayyoota Oromootiif waldaalee hawaasa Oromoo addunyaa kanarra jiran abboota amantaa jaarsolee biyyaa fi Oromoo bal'aadhaatti hayyoota Oromoo baraaruudhaaf keessumaa haala amma jiran kana keessatti uummanni keenya atattamaan daddaffiin akka qaqqabuu fi ibsa bal'aa dhaamsa bal'aa nuuf kennitaniif maqaa Oromiyaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitiin guddifnee isin galateeffannaa ulfaadhaa jiraadhaa fayyaa ta'a. Galatoomi. Galatoomi isinis galatooma warri OMN nu gaabbasuu keessaniif. Hayyee hedduu galatoomaa gaasinis fayyaa ta'a ulfaadhaa jenna. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haala yeroo irratti haala hayyoonni Oromoo hooggantoonni Oromoo keessa jiran irratti abboota amantaa Oromoo wajjin hayyoota amantaa Oromoo wajjin turtii taasifnee asumarratti goolabnee jirra. Hayyoota amantaa waliin turtii kan taasise Tasfaayee Aminatee akkasumas ogeessi Teenkaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uudhaan Imraan Gaturree yeroo gaarii qabaadhaa sagantaa biraatiin poolisii deemsaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa jenna.